barbaade ustaaziidhaa fi barattoota kiyyaan hangafee jedha barreeffamni kuni. Ustaazii jirtu dhiifama yoon isin mufachiisee jiraadhe hundi keessanuu hedduun na dhukkubaa afootu naaf jedha du'aa hin dagatina rabbiif jecha hunda keessa jaalladha ka jedhu rabbi rahmata siidhaaf haa godhu. Ergaa kana nuun geessee nutti barreessite. Caffee jannataa keessa rabbi isii haa kaa'u. Kanaafuu obboleettiin keenya maalirraa kaatee maaltu dhukkube warra jettanii gaafataa turtaniif maadaamii qalbiin si rahmata hin qabne qoonqoodhaan obboleettii keenya nu jalaa miite hanqina nyaataa qabamte hayaatiin hanqina nyaataatii kan qabamtee jechuudha. Hanqina nyaataati. Obboleettiin keenya hayaatiin barattuu akkan jaallannuu fi yoo rakkannellee nu bira dhaabattu turte. Jaanuwaarii guyyaa 29 akkana jechuun guyyaa 8 dura. Nuti hundinuu karaan keenya kanuma. Namni barreeffama kana ija teetiin agartee adaraa barreeffama kana agartee bira hin kutin du'aa gootuun malee. Barreeffamni kuni kan obboleettii teenya barattuu markaza Ridwaan kan Ustaad Haaruun Zaakiriin orfamtu waan ishiin jettee barreessite quba qabdan. Arra kunu duniyaarraa kuttee jirti. Ganda akhiraa deemtee jirti. Rabbiin akkanumatti nama gagarii beeksisa du'a tana. Yaa obboleettii osoo lubbuudhaan jirtu osoo duniyaarra jirtu osoo lubbuun jirtu yaa tan nama arrabsitu yaa tan nama waajjijjattu yeroo akkam nama dhiifama gaafatta. Guyyaa ati nama ati miite dhiifama yaada gaafachuun rabbiin siif hin mijjeessine jira. Rabbi yeroo garii gabroottan isaa kanamatti mijjeessa. Obboleettiin teenya tuni halgadda jechuudha yookiin edu Ustaad Haaruun kootu qara jedheeni na dhukkuba yaa Ustaad koo hedduun isin yaadee isin yaannaan hin dhufe malee qara'uudhaan natti ulfaata hedduun na dhukkuba jetteeni barreeffama kana irraa dhumaa ta'e irraa dhumaadha barreeffama kana barreessitee akkam jirtan Ustaad koo naga qabdanii. Yoon isin mufachiisee jiraadhe hunda barattoota keenyaa dhiifama naaf godha. Garuu hedduun na dhukkuba. Hedduudhaan na dhukkuba bakka jirtanitti du'aa naaf godha. Ammoo rabbumaaf jechan isin jaaladha jetteeni kunoo guyyaa irraa duniyaa irraa deemte. Du'aa keessatti dhukkubsattee duute jechuudha. Sababaa du'a ishiitiif jecha namni markaza Ridwaanitti gara nama 500tti dhiyaatu ustaazan hedduu dhufanii du'aa godhan. Yaa Rabbi shamarran keenya hunda isaanii akka intala tanaatti Faatimaatti tolchi. Miyyoon tuni jaalala ishiin Qur'aana Rabbiitiif qabdu, jaalala ishiin Qur'aana Rabbul Izzaatiif qabdu, barattoota hundaatiitu ragaa ba'a, ustaaza hundaatiitu ragaa ba'a. Hanga yoom shamarri keenya iddoo Qur'aanaa dhiiftee, hanga yoom du'ate dagattee, hanga yoom muuziqaa dhaggeeffattee, hanga yoom miidiyaa kanarraa akka hin taane waan safuu ummata keenyaa cabsaa, hanga yoom qalbii haadha fi abbaa bochifte du'a tana dagattee. Yaa Rabbi shamarran keenya yaa Rabbi siittisaa yaa Rabbi luutis. Subhanallah, tiktaak irraa qabaa ganna dhiisaa ka jedhu dubartiin Islaamaati. Ka tiktaakii kana miila takkaan dhaabaa jiru dubartiin Islaamaati. Ka haasaa fofokkataa irraa argaa jiru dubartiin Islaamaati. Ka waan fofokkataa gaaf osoo isiin duutee amma akkamii araarama kadhannaa fi dhannaa ajaa'iba dubartii takka takka akkisiin tiktaakii kanarraa jiru. Saalfan manni kiristaana adabaan ta'a, naamusaan ta'an hin dubbatan. Ijoollee bara komantii tokko seenee ilaalaan yaada namaa kana. Kun warri kiristaanaa tokko nama amantii namaa arrabsuun jiraami. Isin Nabi Muhammadiin keessan arraba isin barsiisee kanaaf nama arrabsitanii isiniin jedhan. Kanaaf amalli keessan wanni badaa ta'eef amalli nama muslimaa fokkataa wanni ta'eef amantii islaamaatu sirrii miti jedhan. Osoo amantiin islaamaa sirrii ta'e amalli keessan sirrii adeemsi keessan sirriidha. Sirriidha jaraaf hubannaa jaraatiif sirrii.
nutu akka isaan akkasiidhaan kakakaase nu yajju amala hin qabnu naamusa hin qabnu ilmii hin qabnu arraba wal xiqqeessuu wal tuffachuu wal kuffisuu tokkoffaan dubartii islaamaati namni dadhabsiisu tiktaakii kanarraa jechuudha. Haasaa fofokkataa namni haasa'u dubartii islaamaati. Ka rifeensa qullaa deemu dubartii islaamaati. Ka nama arrabsu dubartii islaamaati. Qabaa ganna dhiisaa kadhu dubartii islaamaati. Kiristaanaan agarre hin jiran ajaa'ibe. Sile tiktaakii kanarra kiristaanumatu hin jirre moo naamusaan guddatan. Naamusaan waan guddataniif. Kenna naamusaan waliin guddisu. Ilma ofiillee yeroo guddisu gadhiisee akka argan guddisa. Ijoolleen subhaanallah rabbi nu haa laaffisu kanaaf obboleewwan kiyyaa. Assalamu alaikum.